Maqaan mun tureetiin ganda keessatti himte hay aboo dhaabboo hogguu sin jedhe dhaabboo obsa qabaachuuf bareeda jaarsa kee hogguma guddoo takka agartee takka an arge qabnee mana siifinna jaartumanni fuudhee wajjin qabnee mana siifinna hin rakkatin hin yaaddawin. Ana onneetu takka bakka kan baqaqsite mudhiitu kuttee aanguuna cabsite araarame jabeessi na daruu lana gada guyyaa. Mul'ataa obsiinaan jedhanii obsumaan manguddoo sana eeggachuu jira jechuudha. Garuu bilbilli isaa ilaa hanga ammaatittuu hin dalaguu bilbilli isaa cufaa jedhaa yeroo irratti bilbilu. Inni narra raawwatisan tun aarse malee fuudhuun isaa wallaahi nan aarsine haa fuudhuun isaa takkaa miti afur bakka takkatti yoo fuudhe nan aarsine. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota hordoftoota keenya. Har'a kun viidiyoo lammaffaan isinii deebi'ee jira. Jaarsi saadaatu aboo hin sodaatini as ba'uu qabdaa. Saadaalleen baga fuutee takkaa miti lamaa miti afuruu fuudhuu qabdaa jetteeti dubbachuu jirti. Isilleen akka duraanii miti lola san aara san obsineni qabbaneessinee saayibiriyya adamma as ba'uu qabda. Hanga yoomii teessa dhokattee fuudhee sirraan hin baane dur jettii fuudhanii dur jettii jaartii irrattis fuudhanii lama sadii aboo afuruu ni fuudha namni dandeettii qabannaan rakkoon qabu. Amma rakkattee atis hin taa'ini maallaqa hanga deemtuunis ni dhuma maallaqni hin taa'u. Gaafa maallaqni dhumes as ba'uun kennuu lama. Saniif amma as baatee oowwisu turatti yoo gartee siifiisis walitti araarsinee qabbaneessinee irra wayyaadha. Hin dhokatinii as ba'i. Daawwattoota hordoftoota keenya viidiyoo tana isaa ejjaan dalage ganni as ba'uu fi sheer godha isa biraan ga'a haa dhagee as ba'u sheer godha hanga yoom teessoo hanga yoom jaartii teessoo haadha ilmaan keetii teessoo hanga yoom adda teessoo yoo as baate hoo maal qaba osoo hin turre osoo isiis garaan dhahaasitti hin taane amma as ba'i. Fuudhni sirraan hin baane baga fuutee as ba'i. Siif jaartiin teetis as ba'a. Jaartii duraatiin walitti si fayyifna. Dhokattee hin taa'in as ba'i siin jaati saayiba kiyya as ba'i. Nakkootullee hin jee nattillee hin dhufne telefoona buusa dhoyne. Jaartii ta'e jalaan kaaftu na jalaan kaaftu maal taate mooti. Yoo as baate irra wayyaadhaa jechuun siin jaa as ba'i saayiba kiyya. Wallahi viidiyoo tana dirqamee jedhama samaayicha waraabee yoo as baate irra wayyaadha as ba'i. Isiin amma yoo aarte akka aartetti atis amma achitti haftee jaartii haaraan fudhattee mootaraatu gabbuusu dhorke maalee niin deemfaa jetteedha. Kara biyyaatiin galaa jettee duraanis yaadan irratti atis bu'a qabda. Suniif amma yoo situu baaqottee hoo. Siif ilmaan keessanuu garaa dhahaa walitti sin gooti yoo as baate irra bareedaadha. As ba'i mariidhaan akkuma gartee duraaniin galate sanitti hubattillee galtee yookaan teessee jaartii lama godhatte raa keessatti teessaa yookaan oliidha. Yoo as baate si irra wayyaadha. As ba'iin si jaa asiin hin dhabaminii. Eegaa isiinis maal goote loonu anamma isiin innummaa yoo gartee nagayaan jiraateen fedhaa yoo nagayaan as ba'een fedhaa hanga yooma kanattaa hanga yooma abbaan mana kiyyaatii fi kan akkatti adda teenyaa jettee achi hin qabu jettee mata fuudha keetii isiin itti dhiiftee jirti. Nutis maal jechuu jirraa ni beekta. Aboo gurbaan kun matuma isaatiin dura haa mul'atu. Dhaabbu atis akkana boochaan dachee dargee hin godhini. Jenneetitti dubbachuu jirra. Suniif amma as baatee argamuun sirra jirtiin si jaa. Isiin qara biyyaa gartee akkasitti baaqotu taates seenaan gaa sirraan baatu irra fuutee osoo hin argin osoo hin araasin
isin deemuun wayii bareedaadha ree. As bahi achi booda eegolatti sana raasne booda isinillee yoo feete kara biyyaa deemtullee haa deemtu. Yoo kanas bahi walumaanuu jiraachuu dandeessa. Lachuutu waliin jiraachuu dandeessa. Jaartii ta'etti lachuutu. As bahi dhugaatti kunoo fuudhe kunis jaartitii jaatis jaartitii. Jii dhugaa ittiin wajjin ta'a. Itti ibsi dhugaa. Isin amma jaartii irraa haajaan qabdu bakka fuudhee innummaa yoo mataan naa jiraatee jechuutti amma abbaa gurbaan kun bakka bu'ee waan agarree telefoonaa sin kaasu. Fuudhullee asuma haa bahu hin dubbatinii jechuudhaan. Hayyee innummaan gartee as ba'ee jiraata. Lubbumaa yoo naa jiraatee sanumaan barbaadaa akka as bahuun barbaadaa itti beektaa isin. Ati dhokottee hanga yoomte isaa maallee ni adumu. Warqeen isaa adumu. Rakkoon qabu. Mataa isaatiin naa jiraachuun fedhaa jetti. Mataa keetiin as bahi jiraadhu. Warqeen isin dhuma maalleen isin dhuma. Namni dhumu immoo as baatee akka garteettis isin mul'attu feenaa as bahi. Atileen taatee dagartee isiifaaf jaartii isaatiif ta'e sana saadaa maaliif akka nama saahiba jaarsa keessatti akka tumaashitti jaartii si gorsuun barbaada. Yoo as bahee anaaf inni anjaarsaa yaawwata kan jiru ammoo naa isii waleeyinaa jechuu kana zoonis jaartii isaati atis jaartii isaati. As baatus isaatu waliin isin bulcha. Maalleen dhumuus ni argama dalagattanii fiddanii amma inumaa nama lamaa taatanii daleedanii waliin fiddanii irrakkatinaa atillee irrakkatin illeen as baha yoo asii booyaa walteen illeen gartee dhokoteetuma ta'a asin bo'u nutti mul'achuu dide quba qabdanii hoggaan nu jettu nutoonni quba qabnu irraan jirtu as baheetuma argamee nuti walitti isin fayyisu feena. Suniif taatee gootu kan dhiisatiisi inshaallah rabbi nagaan asaa baasu akka hojii jiraattan nuti hamilee isinii qabna. Gaafa hojii jirtan illee maal taate beektan gaafa jaarsa keetiitu fuudhuuf deemaa jaarsa kee dhalaa akkanaa fedhaa jaanii gartee namni sitti himu sanii laafeef tilaan. Har tokkoon isaan dhugaa sitti himate maaliif beekta dhalaan su qabaati hedduudha beekadhu dhalummaan hundinuu warrummaan jaarsirra fuudhu dhugumaan jaartiitu jaarsa ala baasa malee jaarsi akkanuma gabbee hin fuudhu beekadhu. Namni jaarsa fi qabachuu danda'u suni qaba jaarsi fi gabbee fuudhullee rakkoon qabu. Takka fuudhus lama fuudhus sadi fuudhus heera shari'aa sirriitti isinii guutee akka shari'aatti yoo isinii hojii deeme isin hundaa yoo walqixxeesse rakkoon qabu bareedaadhaan sinjaa atilleen obsi innis as baha rakkoon qabu ta'uliitiif akka gartee inni sadin goone lama godheemi akka sadin goone egaa toltee isa jechuun akkam goone tanallee jalaa yoo dandeessa rakkoon qabu. Saadaa teenya dhaabboo namarraa jaarsa qofa irratti hin fuudhu. Jaarsa nama hundaa fuudha. Jaarsa qe'ee qofaa miti jechuun ka fuudhe. Hayi ati maali wanti kan maraatee nama hundaa qabattuu maali? Aboo nama meeqaan natti himate jaartii saahiba keetii kana nurraa dhorkee ganda keessa deemteetu boo siif fuusise sii quba qaba maal reettee wanti nama qabattuu maali? Aboo xiqqoo takka qaanfadhu saadaa. Jaarsa kee fuudhuus barbaadu jira manguddoonis barbaadu jirti anis barbaadu jira obsa qabaadhu siin jenne maaluma rabbisi godhe yaa koo obbuu deemtee nama qabattu anaanillee nama jettu jechuun maarree kana goote sii quba qaba maarree mana kiyya qolla qoottu laale qaba hayyaara qabxii koo qaba sirratti fuusaa koo qabaadde abbaa jaalatee fuudhee tuba hayi duraanuu gaa akkuma mana gootee wallee jaarsa kana mana keessattuu rakkitee jirtollee tarumaaf gabbee fuudheewu sumaaf irra fuuseewu astaghfirullah yaaboo atis rakkamtee jirta garuu nama aaree kanaa wajjin aaruun barbaachisaa miti
mee saadatanya obsa qabaadhu nallee aarsita jetta laalma jiru dhiifama garuu obsa qabaadhu mee obsa qabaachuun bareedaa obsa rabbi si haa kennu fi qabnee mana siifanna jaartu manni fuudhisanii hojiilee qabnee mana siifanna rakkoon qabdu garuu namoota qabattee namoota maqaan xureessin ayyee warra duraan hojii jirtus isin qoobaa isinii kan irra godhe injiin sanuun taa'uu